haa fudhatu hanga inni fudhatuutillee asii baatee dalagatti hin deebitu isa san biraay dalaguma sanuutti deebiti malee jaarsa sii biraa mucaa sii biraa wal tahanii san bira kuttee micciirii kanas godhe micciirii kan dhiirtitu ni beeyna nuti waa'ee dhiiraa wal beeyna jechuu kiyya amman qanumaa fi micciirii wajji galte kaa micciirii kanas godhe kaa jaan nin beekami waan kana ji'eenii akkasit dararee ji'ee maqaa kiyyaan faalee ji'eennan lat godheetumaan dalagat darbaan akkaniif gad deebisu yoo fedhe. Shama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isinin jechaa jirra galata waaqaa har'a maaliin isin dhufe beeytanii micoo jaartii tiyya ji'ee gurbaan na bira dhufeef saniin har'a guyyaanis kamisa guyyaa rawwaanii har'a rawwaati hordoftoota keenya har'a buutii har'a saniin qabadhee isinii dhiyaachuu deema osoo isin amma irratti dawwaleetiin dhufuttiin jiranaan jette karaa jirti kaameraa kaayyadheetiin isin dhageessisuuf akka isin jaarsaan qabaa isin naaninjiin isin dhageessisuu deema hordoftoota keenya kanaafuu hanga dhuma viidiyootti nafaana turaa intaloon dhufu jirti waan ta'eef karaa jirti hordofaan isin akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya karaa jirti ani waan maqaana xure isaatis hin fadhu hedduu shan seeni eenyu olma dhiibe aywa dhufte arrammoo saamale baate ogguu kaan halkaniis halkanfas gadhiisanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya micoon akkumaan jee kunoo dhufte ay dalagaan akkami hordoftootaafin gaa mara hordoftootaafin viidiyoo maru jira viidiyoo mammaraa miree kaanni beektaa tolchite hordoftota keenya shamaan jaana yeroo hunda hogguun akkanumti jiraaye maqaan keenyu gaase maashkoo afwan dhiifama maqaa keenya jalaa bada haasawaa har'a warra miidiyaan hordofuufin viidiyoo jabduu sirraa maruu deema huccuu gurraatti kana jijjiiradhu ka'e hordoftoota keenya gaa dadhabaa oolee dhufaa namni har'a shamarri mana kiyya kana bashak godhu deemti hordoftoota keenya baay'attee dhuftee jechuu kiyya kudhanfaarra waa har'atti kudhanfaa dhufa har'a baay'ee dhufa har'a dhalaa yoo xiqqaate kudhanii dhufa hordoftoota keenya asumaanillee namni akka mucaa kanaa jaartiin jalaa baddee dhufuu ni dandeessan mana micciir jettanii dhufuu ni dandeessan ni hirkattan jechuu kooti. Kunoo laal hordoftoota keenya namoonni tokko micoo san xabbasuun dhabdu naan jettan komantii jalatti illeedha. Ani waan akkasiin beeku haqumaaniin deemu hordoftoota keenya. Kunoo tana miciyyoollee ammoo ofirraa fidii garsiisii jechuu turtan. Dhugaa keessani har'a buuseetiin na bira jirti har'a maaliifiin asirratti dhiyeessanii beeytaati har'a. Viidiyoo guyyaa takka baatii sadii dura guyyaa as teenye gurbaa kana akkana shawwannaa keebsiin jee ani jaartiteeti inni mabruuk naan jeesan san fuudhanii bifa malee takkaan haadha amma akka isaan dhufan haadha mana kiyyaa bifa isaan kanaafiin asirratti baasuu barbaadi ati gaafa dhuftu jaarsan qabuu naan hin jenne hogguu dalagaa deemtu jaarsa qabdamoo akkamii jee an wanni nin gaa jaarsa isin gaafadhu jaarsa kun tokko hogguu arraati dalagaa geessiteetuma borumtii jaartii tiyya fidijaa saniifiin jaarsa yoo qabaatte jaarsa dawwalee gaafadhe akka boruu fidi naan hin jenne isin gaafadhaan jaarsan qabuu maaliif naan jette bee wanni sinjee bani sarma dhageeti akkas jechuu dhagee nama jaarsa qabu hedduu dalagaa geessu jechuu dhagee man sinjee ni anumatti himnaan ni geessa dalagaa shamara bas jaarsa natti himuu dhabuun kee kun angamta akka nu ganaane yoo batteeti haanaa fi haadha mana hiyyaaddaan dhoyteeti jaarsi kee ilaa asii dhufee ableedhaan naaf maaliif jaartiiti viidiyoo xiqqoo sana asii jaartii haadha mana hiyyaarratti ergan ka san onlaayinii irratti arkanii inninis arkeeti irraa murateetuma manni micciiree isaa jechaa dhufe narra dawwalee nama meeqama guddoo hundaan dhufe akkasittiin obboleeytuma jaartii xiyyaatiin
fidaadhaa jeen akkasii as fidanii mucaa wajjin ilmoo daa'imman qabdu nin qaba. maalumaaf duuba osoo jaarsi kee osoo ilmoo qabdu ilaa dila kana biraa ala ta'ise yoon ifin dalagaa amataas ergee sana achumaan hafte jechuudha. Wanni nin dila kana biraa taa'e aaraan nin deeme beeytee manarraa. Haye. Aaraanin manarraa bee sarmaafin akkasitti jawwaala cufadhee dila kana taa'e. Wanni nin sitteen jaarsa kana ittumaan boonaa meenaa isiniin jee. Haye amma yoonaa fi jaarsa keessa walitti buunee wal miin. Mee hordoftoota keenya kan laala tana isiin laala sirritti kaameraa jalattiin siisa laala. Tana laala. Sirri laala. Yoo manaa fi jaarsa keessan walitti buunee waa harkaamee. maaliif inni maaf akkasis yaa'ii gaafa taa'u. Dirqama kaa jaartii isaa nama hedduutu ammallee namoonni na hordoftan namoonni jaartiin as keessa jiraattanii jaartiin isin jalaa baddi. Maqaa wajjin naa barreessaa komantii jalatti yoo warraan annaqu kana keessa jiraatte gurra qabeetiin isinii fidaan akkuma tanaatti tunis amma niin sossoo jennaan gurra micciireetiin kaaya hanga jaarsi dhufee asii fudhatutti. Na biraa sossoo'uun hin jirtu jechuun hiyya hordoftoota keenya har tokko harri isin sossootu hin jiru. Kunoo dalagaas amma isin irraa rawwaatee bira maa baatiin guyyaa meeqa guyyaa 10 akka jirraan 12 jirraa bara dhaabde maaliif hanga jaarsi dhufee narraa fudhatu dhaabdee jirti. Innis akka dhiira akka tiyyaati dhiira jirtu dhiiran tahanii beekadhaa. Innis dhiira akka tiyyaati dhiirti laaftuun qabdu jaartii isaatii namni dhabame kuni jaartii isaatii dhufee narra barbaaddachuudhaaf mirga qaba eegana biraan argamte suuraan isii na biraan ol baate dirqama kaaduu hin danda'anis jaartii isaanuma fiduufi malee fideetiin amma kunoo na bira jirti haga jaarsi ishii itti as ba'ee dhufee fudhatutti hidheetiin kaayaan hordoftoota keenya hidhaa xupheesse jaarsi nu hidhaa hojjaa fudhatu siin hidhaa akkam jettaati. Maaliif na hiitare? Akkuma natti ni minire. Wanni inni sitti nimaniif aareetiin deemee baasii ani maaliif na barbaada wanni taraa duraa fi firaan aaree amma kam jeen na barbaada. Laalu yoo amba dhalaa jaarsitti roorrisees qabeetu maaliif biratti teessise saaraan ganni rakkatu ammallee. An dalaguma nageessitu jeetiin jaarsan qabu siin deeman an birootii fi miti laakiin aareetiin deemee maaliif na barbaade fi taraa duraatis firaan aaree tanumaafin deemee jawwaala isaatis cufee irraa biloo godhee. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya maashoo ati duraan arra akkiniin an keef akkamin beeyta hidheetiin situ muuqee dhugaa maaliif jennaan asoo dubbiin irraan baafatiin hiiteen hin tumtuqaa anis waaniin akkanatti irratti tureen gabaa beeyte barsi qofaa miti dhalaa hedduu akkanumatti hogguun an dalagaa geesse naafi jaarsa waliin fixee ablee faadhaan wal barbaanna jaarsaan. Garuu keekun illee hariifate qishoo mucaa wajjin dhufeetuma ilmoon deemaa min hariifachiise. Silaata raggee beeyta. Ammallee maaliin siin jaa beeyta. Akkamsi godhanni yaanii bifa akkamitti iddaan deemtan isaan. Qarshii mana keessa natti hin kannu waanumaan dibaddu kanan qabu akkanuma qarshii kana natti qorqodaa samaafin bas dalagu manni qarshii na qorqodu qarshuma akkasaa tana maaliif hin harkanne jeetiin deeme bas. Akkuma isaattiin dalagadhaa jettee. Akkuma isaattiin deemee dalagadhaa jeetiin biraa deemee haala dalagadheetumaan qarshumaan kana na dhorkutan isaa agarsiisaa jeetiin biraa bee. Amma micciir isii tana fuudhee jechaa jiranii bara. Mujama kanaa akkatti guddisatti. Sumaa'u. Eenyu kana micciirii jaartii micciirii sumata namaashoon jaartii micciirii jechaa jiran. Hawaasni. Waa'ee numa dhufanis. Namni komantii illee komantii jajjabduu waranaa barreessuu jira. Isii san xabbastee jirtaa micciirmee dhugaa himna manaan juufaa jira. Waa'ee numa dhufanis. An sibiratti rawwaa dalaga nageessite saniif sibira dhufee sibira rawwaanii fuudhanii fuunii kanumatti ta'a. Nama fuudhachuu waan sabaataatti kanumatti ta'a fuunii. Warri kazasu warran wajjin dhageen haan godhe moo? Kijibduun kabajamtootaa fi hordoftoota keenya asumaanuu ani unoo maashoon tana jaarsi ishiitis harkee walitti dhufne andhalaa dalagaa nan geessa andhalaa ammallee isiniifin hima warri jaartii ciri darartan nan komatina dhufanii dalagaaniin ergaa miniin ergaan ani isuma hordoftoota keenya ani isuma tana amma irra deebi'eeniin yoon amma asii na biraa galfatee ka isii cinqutee dhuftee dalaganniin deebisa. Maaliifin deebisa beektaa?
qabachuu qaba shamaraa miisiin tun isaatutti yaadee qabachuu qaba bulfachuu qaba. Inni isin xarraqitti jee dhiibbaarra godhee akkasitti ala deemtee dhuftee micciiriitu maarreeks godhe akkas waa'ee hiyyaayyoo katuttuq taate maanisiis. Awwaalumaa yaamee dalagatti isii darba. Firraa hin dhoorkaan namani beeytan gaa hordoftoota kiyya firraa hin dhoorka. Yaameetumaan dalagat darba. Fuula isaa durattuu fuudhee garsiisa kaan rabbi sodaa malee hagatti akka namarraa hajaan qabuani. Fuula isaa durattuu fuudhee jaartii godhadheen garsiisa. Maaliif? Rabbi qofan sodaadha malee. Garuu immoo hayin ilmoo saniituu nan dhiisu. Yoommoo xarraqitti jee qalaw irra godheetu waan qoottu jaa ni dhufte inni xarraqsi jee. Ani hin fuune dalagaan naqe malee ammallee kunoo na bira teessii miisiin hin fuudhen dalagaan naqe garuu asirra waati. Amma kamisa har'a guyyaan kun kamisa rawwaate haa fudhatu hanga inni fudhatuutillee asii baatee dalagatti hin deebitu isa san biraay dalaguma sanuutti deebiti malee jaarsa sii biraa mucaa sii biraa wal tahanii san bira kuttee micciirii kanas godhe micciirii kan dhiirtitu ni beeyna nuti waa'ee dhiiraa wal beeyna jechuu kiyya amman qanumaa fi micciirii wajji galte kaa micciirii kanas godhe kaa jaan niin beekaami waan kana ji'eenii akkasitti dararee jee maqaa kiyyaan faalee jee ennaan lat godheetumaan dalagat darbaan akkaniif gad deebisu yoo fedhe. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya michoonis tana dhufee fudhachuu dandeenya jechuu kiyya. Koottuu fudhadhu boo viidiyoo tiyya tana laali koottuu viidiyoo tana laali fudhadhu firoo koottuu fudhadhu dhuftee kun as na bira jirti mana kiyya jirti haadha ammat atilleen asumaa weensiidhaama. Yoo dhufuu feete micoon mana jirti koottu laale kunoo tana maashoon tana maashoo sirratti hin fuudhu garuu haadha ammaxatilleen naguma loltee fiigda malee firoo atis maashoo teen fuuneen haadha ilmoo teetiiti dhuftee fudhachuu dandeessa. Dubbiin akkumaan siin jeessan immoo siif hin dhaamu jira firoo xarraqitteettee maqaa kiyyaan xuxxuytee ennaan si jalaa yaameetiin dalagaa naqee gaafaati jalaafte fuudha. Dhageesse haasii galtu. Ambeerri kiyya magaalaa tana keessa akkana. Haati ammaduu akkuma amma haadha ammaduu wayin itti galaa jiraa'u nuuni gartanii. Beerri kiyya magaalaa tana keessa akkana ittiin galu hunduma isaaniitu ittiin galu. Kafedhu ifumaaf Suudiyaa kafedhu ifumaaf Itoophiyaa deema. An fuudhuu qofa biran dhaqu. Bas. Kanaafuu hordoftoota keenya haadha ammad ninkijiba haadha ammad hin fuune suma qofaan qaba naarin suma qofaan qaba haadha ammad kottuu laali maashoon tanaan siin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga mucaan dhufee fudhatutti viidiyoo xiqqooniin irraa isinii dhiyeessa waa'ee kiyyarraa viidiyoo isinii maruu deemti isinis asumarratti ni jiraami kabaatii sadeen kana waan na biraa godhu jirtu asirratti isinii dabarsiti isinis akkaanan nama cubbuu ta'e fi akkaanan nama bilisaa ta'e haasoo siirraa dhageessan viidiyootti aantu irratti nagaan naa turaan isinii jaa. Bye bye.